Bulchiinsi magaalaa Adaamaa nageenya irratti cimsee kan hojjetu kutaalee fi aanota isaa hundarratti leenjii nageenyaa kennaa jira. Lafa nagaan jiru waa hundi jira akkuma ta'e misooma rakkoo nageenyaatiin gufatee hojiitti deebisuuf jaarmiyaa nageenyaa ijaaraa jiru. Magaalaan Adaamaa gandoota baadiyyaas hedduu hammachuun misoomni saffisaan babal'achaa jira. Bal'ina magaalaa kanaan hoteelli riizortii Soodareesii kutaa magaalaa Bokkushanii jalatti hammatamee jira. Kanaaf caasaan nageenyaa magaalaa Adaamaa qabeenya hoteela riizortii Soodaree kanas tifachuu qabna jechuun gaachana sirnaa leenjisaa turan achitti eebbifatan. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa nageenya irratti cimsee kan hojjetu kutaalee fi aanota isaa hundarratti leenjii nageenyaa kennaa jira. Lafa nagaan jiru waa hundi jira akkuma ta'e misooma rakkoo nageenyaatiin gufatee hojiitti deebisuuf jaarmiyaa nageenya isaanii ijaaraa jiru. Magaalaan Adaamaa gandoota baadiyyaa hedduu hammachuun misoomni saffisaan babal'achaa jira. Bal'ina magaalaa kanaan hoteelli riizortii Soodareesii kutaa magaalaa Bokkushanii jalatti hammatamee jira. Kanaaf caasaan nageenya magaalaa Adaamaa qabeenya hoteela riizortii Soodaree kanas tifachuu qabna jechuun gaachana sirnaa leenjisaa turan achitti eebbisan. Qabeenyi hoteela riizortii Soodaree kan hunduma keenyaati jedhan itti gaafataman waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamam. Soodarees tajaajila yaa'ee gallu gaafa jennu uummanni naannoo kana qabeenya uumamaan argate kana irraa fayyadamuu waan qabuuf qabeenyichi qabeenya uummataa waan ta'eef qabeenya uummataa uummanni keenya waan isaa maluun irraa fayyadamuu qaba jennee waan amannuuf tajaajilli naannoo kana jiru eegaluu qaba jennee amantaa guutuu waan qabnuuf tajaajila asii hirmaannaa qaamolee as jiraniin hooggantoota dhaabbata kana bulchaniin hojjettoota dhaabbata kana keessa jiraniin uummata naannoo kana jiru hirmaachisuudhaan nageenya naannoo kana tiksuu qabna eeguu qabna. Uummanni nageenya dhaabbata kana eeguu qaba tiksuu qaba. Kallattii adda addaatiin hojii burjaajessuu, hojii fashaleessuu, hojii uummata saamsisuu, uummata ajjeesuu, uummata ajjeesisuu isa kanarratti dammaqnee naannoo kana eeggachuu hin dandeenya amantaan jedhu horatameeti giddugala kana yaabannu jennee murteessinee jechuudha. Nageenya hoteela riizortii Soodaree waloon eeggachuu qabna jedhan itti gaafatamaan milishaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Yaamii Jaanoom. Arrammoo guyyaa irraa zoonii Malkaa Oobaa zoonii Baattoo Dagaagatti wal qabatee aanaan Awaash har'a guyyaa irraa bakka kabajamtoonni keessummoonni olaanaan magaalaa jiranitti har'ammoo guyyaa irraa Soodaree walakkaa isaatitti kinoo dhaabbannee eebbisiisaa jirra. Soodareen zoonii kan hunda eeguu qabna waan jedhamu uummataaf ergaa dabarsaa. Hoteelli riizortii Soodaree iddoo seena qabeessa jedhan hojii gaggeessaan olaanaa kutaa magaalaa Bokkushanii obbo Gammachuu Mokonnin. Dhaabbanni Soodarees kan yeroo kamii caalaa tajaajila keessan guutuu gochuun uummataaf mootummaa waliin caalmaatti qeedoftanii keessumootaaf waamicha gochuun tajaajila keessan kennuu akka eegaltan waamicha isiniif dabarsaa. Iddoo hawwata turizimii kan taate Soodaree kunuunfachuu qabna jedhan bulchiinsi aanaa Malkaasaa obbo Darajjee Almaadeem. Dhaabbata Soodarees iddoo isaa jalqabaa bakka tajaajila isaa jalqabaatti deebisuudhaan guyyaa jalqabbii tajaajila dhaabbata riizortii Soodaree kan ittiin eegalchinu ta'uusaa sagantaa keenya guyyaa irraa kana adda godha jechaadha. Hoteelli riizortii Soodaree tajaajila guutuu qabaachuu hojii gaggeessaan hoteelichaa obbo Dagoo Leenjisoo ibsaniiru. Hoteelli riizortiin Soodaree kun hoteela guddaa tajaajila hojjetaa naannoo kanaatiif carraa guddaa kan banedha. Kan itti fayyadamaa jirus namoota naannoo kanaati. Namoota naannoo uummata naannoo jiran kana wajjin walii gallee hojii dhabaalleen hojiitti galchinee kan hojjechiisaa jiru ta'uu keenya akkuma beekamu. Kanaafuu hoteelli kun keessummoonni keenya tanaan dura kan fayyadamaa turan bishaan keessattuu bishaan OA bishaan uumamaati dawaadhaaf kan oolu keessummoonni keenya baay'ee kan filatan ta'uu asumaan ibsuun barbaada. Tajaajilli nu kennan immoo tajaajila bishaan daakkii addaraash nyaataaf dhugaatii walga'iidhaaf namni kamiyyuu yoo dhufe nu simachuudhaaf qophiidha. Leenjifamtoonni fi uummanni naannosii qabeenya keenya kan ta'e hoteela riizortii Soodaree cinaa jirra jedhan. Amma baay'ee gammannee jirra manni keenya nuu baname. Soodareen kun sarraatanyota bichaa muti yaan qabe. Biitti Awaash Malkaasaa marri Soodaree irra jirti. Adaamaanis Soodaree irra jirti. Maaliif Soodaree algaa abame? Adaamaa deemanii qabatan.
Daandirratti immoo ani kanateeraas naxalaa caammaas saamunaas an gurguratti ijoolleen tamaartu baay'ee jirti. Amata lamaa fi walakkaa kana ijoolleen tunis timirtii irraa badde hojjaan hojjetu nama 20,000 oli rakkoo irratti kufe. Malee sarraatenyoota asii bichaa miti. Nus hojjaa abneeti rakkoo irratti kufnee amata lamaan keessummaan qabnu. Hoteelli akkanumaan sarraatenyoota battanurra jenneeti jiraanna malee rakkina guddaarra jirraayi. Amma gara tarabbii kinookaarra agarree baname keessummoota teenyaaf immoo bilbilleetti himi. Koota amma banamee jirra jenneetoo naa gammada guddaan qabne.